aappii karaa salphaa ta'een barreeffama afaan garaagaraatiin barraa'e barreeffama san karaa salphaa ta'een haala amma asirratti argaa jirtan kanaan barreeffama san afaan oromootti isiniif jijjiiruu danda'u yookiin immoo isiniif hiikuu danda'uun isin barsiisa. Egaa ta'uutan kiyya waan kana akka namni baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kan laayikii shiroo gochuudhaan afaan duraan hordofa. Aappii kana gabbuufachuudhaaf as Google Chrome keessa ni galtanii achi booda bakka sarchii kanarratti tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis achi booda michuu joobis kajuu jalarras ni baasirratti tokkoof kilikni gootu. ammallee asirratti michujobs.com hojii hartira tokkoof kilikni gootu. ammallee haal kan asii sifataa asirratti ta'e koonsartii hartira tokkoof kilikni gootu. bakka sarchii harratti qubee gaa taa naa barreessite achi booda sarchii fuuldura kan kilik goon sarchii gootu. achi booda haala kanaa suuraa kan isin fidaa suuraa kan hartira tokkoof kilikni gootu. achi booda aappicha gabbuufachuudhaaf sila olbisaa gadeemtu olbisaa gadeemtu dhumaati. achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa yaappii astu qabuufadhaa akka jalatti daawulood kan jetturti daawulood tuttaniiti aappii kan bilbila keessatti gabbuufattanii. Hayya daawwatan kiyya aappii gabbuufattanii gara galtanii aappiin afaanota hundi isiniif jechuudha afaan oromoo irratti deeffattanii achi booda wanni kun otuni haala kana shaasha irratti isinii baasa jechuudha wanni kun otana qofaadha achi barreeffama san irratti buuttanii haala amma asirratti argaa jirtan kanaan barreeffamni sun maal akka jedhu afaan oromootti isiniif hiikaa jechuudha barreeffamni sun afaan amaariffaatiin ta'us afaan ingiliffaatiin ta'us afaan arabiffaatiin ta'us afaan kamiyyuu ta'e barreeffamni san karaa salphaadhaan afaan oromootti isiniif hiikaa jechuudha.